Taajuun Direetiin jedhama. Itti gaafatamaa waldaa kanaati. Itti gaafatamaa waldaa kanaati. Waldaa Riippii kanaati. Laal dachiin tun duraan gogogaa ture. Waldaa kanaan maqaa Arbarakatteetiin itti ijaarame asitti dhufanii na filanii itti gaafatamaa na godhanii maqaan kiyyaatti waldaan illee maqaan Gaaddisa Boruu jedhama. Waan Gaaddisa Boruu Araddaa Arbarakattee waldaa Riippii kajamu asin nu ijaaranii deeggarsa guddaa nu godhanii maallaqallee waa hedduu nu gargaaranii re'eellee haga nu qonnanii miskiina mee harka qalleeyyiillee nam meeqa haga mana ijaarratanii waa meeqa gaanitti duraan barzaafii malee muni tokko asirra hin jiru amma muka biyyan jirallee deebisnee. Maqaan kiyya Saniyyaa Muhammad Araddaa Arbarakattee. Waldeen kun wanni nu godhaa ture duraan immoo boollarraa jammare. Waldeen kun dhiiroo gaarra kun kunuunfamee akka gaara namaani deebi'aayi jeetii jaati duraan tokko. Amma immoo zatarkaa amma jirru kana gizee laale gammachuu takkaan na dhagame. Duraan gaara kana manceessaa turan. Gaantee qoree waan dhalaan muka kanas korteetuma ciraa turte. Amma immoo dhaabbattee jirti eega nuti gaara kana kunuunsuu jammarree. Dhaabbatanii wariin namaa ka duraan daaga nuti tolchines boolla nuti qonnes dirgim godhaa tura. Amma immoo eegaa itti cimnee itti humnooyne dhaabbatanii jira. Wariin namaatillee namnillee kawaa balleessu dhaabbatee jira. Gammachuu takkaan na dhufe eega inni dhaabbate booda. Karee isin bitaniif ka horii haraashin bitate. Ka shunkurtaan bitatee itti guddate namoota hedduu jira. Ilmaan teenya taparattee namoota ilmaan teenya bakka meeqa kanumaan ilmaan meeqan barsiisee ammaan tan meeqaa hojii qabatee jira. Eeguma waldeen kun dhufee nam sadii amma kan yuunivarsiitii keessa barsiisu jira. Yogguu takka wanni sun xiqqaattee maaliif guddoon muka asirra jiru kana. Maaliif xiqqaa mootummaan kun sun immoo xiqqaattee tuffatu hin qabdu maallaqni xiqqaan qabu. Waan guddaatti ta'e maallaqa xiqqaasan. Waan san ta'eef ammallee waan tokko qabnee isin garsiifna. Namoonni keenya miseensa keenya hin dhufne malee har'a. Fuula dura ammallee har'allee borullee itti fufuu qaba. Asi dhaabbatuu osoo hin ta'in bakka biraa bakka duwwaa jiru. Araddaa sanaa miti araddaa biraallee fakkii ta'uu qabnaadha nuti. Maqaan kiyya Nawaash Mallas jedhama. Araddaan kiyya Arbarakattee waldaa Gaaddisa Boruu jedhama. Waldaa kanarraa waan hin harkadhe re'ee naabiteetiin re'ee lama re'ee san nyaachisee gabbisee gurguradheetiin shiginyi bitee shiginyi san kunuunsee qarshii 100 takka gurguree shunkurtaallee ittiin hangas gurguradheen mana ijaaree akkasitti irraa fayyadamee jira. Haala nuti itti kunuunsaa jiru daagaa erkana ni hiine erkana hiineeti erkana booda boolla biqiltuudhaa qonnee akkasitti wanni kunuunsinee effiminaaris baala kana ciccirree guddoo kana jalatti akka dikee ta'u goonee dikeessinee citaan kunillee akka daagaa hidhamee akka mayiru goonee jira. Ganaa fuulduratti illee waan guddaa akka itti jijjiiramuuf. Maqaan kiyya Ahmad Muhammadin jedhama. Araddaa Arbarakattee fi duraan osoo waldaa Riippii kun dhufin ani waa takka qabu fuuldura abbaa kiyya waa xiqqoota kanaa qotan maaliif fixee lafallee bakka waan hin kireeffadhee shunkurtii namni dhadhaabbatu kanallee waan itti dhaabbatu dhufee itti dhiisee odoo dhufuu waldaichi Riippii kun waldaa Abdii Boruu kun nuu dhufe. Nuu dhufnaan bakka waan kana niin galmaa'ee eegan galmaa'ee seenee boodarra biqiltuu kunuunsuu irrattis daaga hidhuu irrattis akka bishaan illee dhugdu gooneefi jechuun odoo gaara kana biqiltuu dalagaatii daaga hidhaa kun biqiltuu odoo kunuunsuu jirru deebi'anii waldaichi Riippii kun qarshii 8,000 nuuf liqeessee jechuudha. Eegan 8,000 san harkadhee ishoo harkadhe jee itti tattaaffitti lafaa ka'e jechuudha. Reechaa tokko 8,000 bitadheetiin gabbisee jechuudha. Gabbisee kan 8,000 bite san 25,000 ittiin gurguree wayifana tokko bitadhe dibicha jechuudha. Dibicha bitadheetiin dibicha san baatii lama kan nyaachisee wayifana xiqqaa amma haadha jalaa biyya kana jechuudha. 35,000 gurguradhe. 35,000 gurguradhe har'a kun alhamdulillah qarshii 20,000 lafa kana irraa kireeffadhee shunkurtiin agartu kun guututti kiyyaa jechuudha.
irraa harkadhee re'ee abbaa lama mootummaan naa bite re'ee san nyaachisee gabbiseetiin gurguree dhiginyi haartoon itti bitadhee sanirraa gurguree qarshii 100,000 gurguradhee wanni re'ee wanni galii irraa harkadhee sanirraa wanni mootummaatis hoggusuma 8,000 sanis deebisee inni ammoo risitiin qaba. Mana kana viingoo 35 irraa ijaarradhee risitallee galii irraa deebisee waan irraa harkadhee 8,000 irraa deebiseetiin mana kanallee itti ijaaree fayyadamee bu'aa guddaa irraa harkadheen ganaallee fuuldurallee kana caalaan irraa harkadhe jeetiin yaade. Qabna gaamana kana re'ee san gabbifnee gurgurree itti ijaarrannee irraa deebisuudha. Gammachuu qaba. Ammallee jabbiillee irraa bu'aa buusnee dhaltee haatii caffee jirti. Ammallee jabbiin wanni tajaajilu jira. Wandaalkachuu Mogoseen Caamaa sadarkaa aanaa cirootti godina Harargee Lixaa sadarkaa aanaa cirootti qindeessaa piroojeektii Reed Plus Investment Prograamiiti jechuudha. Liiccalloo maatiinis akkuma dhageessan san as keessatti namoonni 83 waldaadhaan ijaaramanii akka piroojeektiidhaan jechuudha. Ijaaramanii piroojeektiin marsaa duraatiif naannoo qarshii 80,000 akkaawuntii waldaa keessa galche. Hawaas waldaan akka fayyadamu miseensaatiif liqeessee riivoolvii fandiidha. Bajeta naanna'aa jechuudha. Namoonni 12 marsaa duraa argatanii isa isaa argatan saniin qarshii 8,800 argatan namoota 12 jechuudha. Egaa argatan booda almost liqii deebisaniiru. Liqii kanneen saniin fayyadamanii qonnaan bulaan kaan ka gabbisee re'ee gurguree kara biraatti ka jijjiireetu jira. Mana ka jaareetu jira. Rakkoo isaa ka baateetu jira. Kaan shanyii shunkurtii waan adda addaa bitatee ooyiruu isaa irratti naqatee shunkurtii san naannoo qarshii kara 100,000 gurguree kan mana jaareetu jira. Kan horiis bitatee jira jecha akkaataa hojii isaaniitiin jechuudha. Kanaaf liqii san guutumaa guutti araddaan arbakkattee yeroo ammaa liqii irra jiru maachuurdi ta'ee bilchaatee deebistee jirtu. Marsaa lammaffaa almost calalliin fayyadamtoota namoota 83 keessaa marsaa lammaffaatti calalliin gaggeeffamee bittaan bitamuuf almost qophiin xumuramee jira jechaadha. Kanaaf piroojeektiin waan riisorsi xiqqaan dhufus hawaasa garuu qindeessee jechuu hubannoo itti uumee haalli itti jireenyi isaaniis jijjiiramu haalli naannoon isaaniis jijjiiramu gumaacha guddaa kan taasise ta'uusaa yeroo ammaa haala amma qabnu ilaallu kanaan mirkaneessuun ni danda'ama jechuun barbaada jechaadha. Maqaan kiyya Yaaree Katamaa jedhama. Itti aanaa bulchaa fi itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi lafaa ganda Arbarakkateeti. Akkuma beekamu piroojeektiin reeppii bara 2015 irraa eegalee akka ganda keenyatti asirratti erga dhufe amata sadaffaa xumuraa jira. Kanaaf hojiileen piroojeektii kanaan hojjetame maaltu jiraa yoo jennee kaanu inni guddaan hojiilee faalama qilleensaa yookaanis eegumsa biyyoof bishaan irratti parsantii 70 akkasumas fuudhaa leeccalloo maatii irratti bifa liqiitiin piroojeektiin deeggarsa kanneef riivolv godhaa jechuudha. Asumatti nama 12f kanname indaganaa deebi'ee nama 12f dabarsaa deemu jechuudha. Ifuma hojjechuu miseensa kanaa wajjin gallee bosona kana eeguu, kunuunsuu, dhaabuu waa hedduu kana jechuudha. Kanaaf wanti inni hojjetaa jiru kun sadarkuma biyyattuu bosona badee san deebisaa, leeccalloo maatii horaa, citaa achirraa fayyadamaa haala jiruuf jireenya isaanii fooyyessaa deemaa jiran. Piroojeektiin kun akka aanaatti waggaa 8ffaa keessa jira.
waggaa 8ffaa kana keessatti marsaa lama jechuudha. Marsaan tokko waggaa 4 fudhata. Marsaa lammaffaa almost barana waxabajjii keessatti hin dhumata marsaan lammaffaa jechuudha. Marsaan sadaffaa qorannaarra jira waan ta'eef itti fufuu danda'a jecha. Kanaaf akka waliigalaatti akka piroojeektii rippiitti sadarkaa aanaa cirootti almost araddoota hedduu naannoo 35 waliin gahee jira jecha. Piroojeektiin kun hojiiwwan adda addaatiin hojiin inni hojjetu komponentii addaa qaba. Hojiiwwan gurguddaa bakka lamatti qoodamu tokko hojii misooma bosonaati jechuudha. Uwwisa bosonaa aanichaa guddisuudha. Isa jiru san kunuunsanii dhaabanii misoomsanii kafareejii bosonaa uwwisa bosonaa ol guddisuudha. Inni lammaffaan hawaasa harka qalleeyyii naannoo bosonaa jiran kallattii adda addaan deeggaruudhaan waldaadhaan ijaaranii uummata harka qalleeyyii irraa baasuu fi bosona irraa fayyadaman bifa tuffisa qabuun akka fayyadaman taasisuu fi abbummaan bosonaa akka itti dhagahamtee bosonis gama isaaniitiin kunuunfamee bu'aan achirraa argamu san akka fayyadamu ta'an bifa jaarmaatiin hojjetee isaan biratti harkaan gahee misoomni akka itti fufu taasisudha jechuudha. Akka waliigalaatti waggaa 8ffaa keessaa jirra. Adamiin jama araddaa ta'e feeti aanaa ciroo reeppiin gaara kanarratti nu ijaaree bosona asirra biqiltuu dhaabnee kunuunsinee fayyadamaa taanee re'eellee nu kannee horsiifnee re'ee sun amma bakka guddoodhaan geenyee jirra. Ka horiinillee bitanii jira Somaaleeyyii goone ammallee re'een sana hanqaa 15 moo 15 hanqaa 15 adeemtee jira. Akkasitti fayyadamaa taanee jireetu gaara kana. To'ataa gaara kana biqiltuu to'ataa akaafaa to'ataa akka gaariitti kunuuntu jira. Fayyadamaa irraa taanee bu'aa guddaa irraa argannee jira. Innee jira. Haalaan bareeda jijjiiramaa jira. Bosona kana nu deebuun waa hedduu irraa fayyadamne. Gaara kana dhoosuu irratti maallaqa ni arganne re'ee gumee qanuuf bitan re'een san hortee Somaaleeyyii nu taatee horii taraashii bitannee kan xiqqoo san hunda qabna korbeeyyii sii gurgurree. Re'ee sana horsiifnee maqaa ajaa'ibaa re'ee sana ammallee finnee as jirti. Kunuunsa guddaa irraa argannee jirra jechuudha asirraa. Mishii maqaa kiyya Diinuu Maammat Hassaniin jedhama. Jiraata Arabdaa ganda ta'e fe'ee. Piroojeektii riphii kana asirratti jalqaba lafa qullaa bishaan irraa dhangala'ee biyyeen dhiqama biyyeetiif lafti saaxilame kana bifa waldaatiin irra ijaaramanii kunuunsa biyyeetiif daagaa hiinee akka ajaa'ibaatti waggaa meeqa har'a waggaa 8ffaa kan jirra. Jalqaba irraa kaafnee kunuunsa lafaa, kunuunsa biyyee, kunuunsa biqiltuu osoo adda hin dhaabin sadarkaa kanaan geenye. Mahammad Abdusalaamii jedhama. Bulchaa Araddaa Taifeeti. Piroojeektiin tun erga dhaabamee kaasee gaarri kun duraan qullaadha ture. Amma immoo bifuma kana fakkaatuun erga piroojeektiin tun dhaabamte gaarri kun jijjiirama fidee haalan biqiltuun dhaabamte illee sadarkaa ammaan tana nama ajaa'ibsiisu irra geesseetti. Kanaaf amma nuti illee biqiltuu tana halkanii guyyaa ija irraa libsannu jechuudha. Halkanii guyyaa eegumsa isiitiif. Amma yoo ilaalte keessa taa'uun isiitiifuu namatti tola. Namatti tola margi isii waan fakkaatu biqiltuun tun illee waan fakkaatu biqiltuu tanaaf kanuma kanaan itti fufnee yoo kan kunuunsinee bakka takka kan geessu ta'e biqiltuun tun biyya tanaaf illee waldaalee asirra jiru kanaaf illee seenaa takka biyya tanaaf illee. Faayidaan asirraa waldaan ijaaramnee irratti gurmuunee hojjennee irraa piroojeektii kaniin fayyadamaa irraa taane jalqaba irraa kaafnee kunuunsa maatii leecalloo maatii asitti nuuf piroojeektii riphii kun waldaan ijaaramanii re'ee nuuf bitaa turan re'ee sanillee horsiisnee marsaa 3 re'ee kan nuuf bitanii re'ee sanillee bifa waldaatiin ijaaramee re'ee san horsiifatanii kan mana ittiin ijaarratee jira kan qorqorroo bitatee ittiin ijaarratee jira haraashii bitee itti gabbifatu jiru jira horii 2 3 4 5 kan godhatee jira re'ee kanaan waldaan kan ijaarame jechuudha bu'aa isirraa argatan. Kanaaf namoota baay'ee
namoota harka qalleeyyii ifaa hin qabne mana isaanii dukkanaan taa'u hunda ifaa haga nama 15 ifaa soolaraa bitanii fi irraa ibsaa turre jechuudha qabatama waan jiru. Kanaaf waan baay'ee daleedee piroojeektiin kun kara fuulduraatti illee karatti silaa itti nuuf fufee barbaanna jechuudha. An maqaan kiyya Abdullaa Hussein Kabiraatiin jedhama. Araddaa ta'e feerraa. Piroojeektiin kun bu'aa gaarii qabate. Haalaan nuti amma itti fayyadamnaa gaareen marsaa lama nu bitamte itti fayyadamaa jirra amma gaaree sana horsiisuudhaan san booda deebinee re'ee san karaa horii jijjiiruudhaan karaa sangootaa jijjiirra jenneeti yaalii qabnaa gaa amma iddoo kanas jirurraa turtan malee nuti akka lubbuu eeggatu jirra. Kanaafuu waan ribbiin godhu kun haalaan piroojeektiin bareedaadha. kun guutuutti kan hojjetamee hawaasa naannoo kanaatti waldaa hojii ta'aniiti jechuudha. Kanaaf deemee ultimate gooliin isaa kabarii guddisee hawaasa naannoo kanaa bosona kana kunuunsee bifa itti fufinsa qabuun misoomnis itti fufee irraa fayyadamaa ta'ee eegee abbummaan isaa dhagahamtee akka onnitu. Kanaaf waan ta'eef akka arjiin kun kallattii fuulduraa keessattis marsaa sadaffaa bifa tufiinsa qabuun kunuunsi isaa gaggeeffamee fi iddoo qaawwa qabu irratti riichimanti pilaantiin biqiltuun dhaabuun gaggeeffamee haalli ittiin hawaasni fayyadamaa ta'ee hawaasni akka bulchu karaa FMN jijjiiruudha waan ta'eef isa gama godhuudhaaf onneedhaan hawaasa wajjin aanaa hawaasa caasaa gandaa wajjin ta'anii qindoominaan hojjennee amma waan agarru kanarra sadarkaa kanarra geessinee jirra jechuudha. Kun hirmaannaa uummataatiin jechuudha. Kanaaf